Gootota Oromoo isatti koomandoo tooree tottooba'a haawusoo nasiroo duuleen faaka hawwasii leenjisoo dhiigaa harka laachuu dinnaan harma muran harka kennuu dinnaan harka muran sanyii balleessuudhaaf isa garaa biintuudhaan adamsan. Ada Robi Fire. Amma ya garu buat. Amma buat. Empat dua tim, ini jam. Lagi mikir video ada juga. Jadi itu. तुम्हें सुनना देते दुर्गा साहब के हाथे गणना चोट गिरत लुमानी माई की इनके जनाबी Hundeeffama eebba waldaa koomandoo biyya Jarman guyyaa irraa kana magaalaa Lumbarga keessatti gaggeeffamaa jira. Iddoo hawaasni Oromoo kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa argaman jechuudha. Keessummoota kabajaa akkuma argitan Dr. Sufiyaan fa'aa, Dr. Abdiisaa akkasumas Abdoo Qaadii, Abbaa Jabal fi Adde Arfaasee kun inni gartanii Adde Arfaasee gudditti kan Dr. Sufiyaanii kunoo doktoroonni kenna kunis artisti Gamtaa Bulloo Olaanaa jedhama. Ya bisa kuno Abdul Qadir Abba Jabalis menuju di Targamnya kira harra karena fakkan meju. Hamile ya.
Anak keras, jangan kena balik ni. Bapak kena mana? Jitu kena mana? Balik, balik jitu mana? Hawasni Oromo biyya Jerman kutaalee garaagaraa keessa argaman beektonni hayyoonni Oromoo gidduutti argamuudhaan hundeeffama kana irratti hirmaannaa fudhatanii jiranii Oromoon ijaaramuun jabaachuun tokkummaa qabaachuun rakkina qabsoo sabaas furmaata kaa'uudhaaf nu fayyada jechuudha. Maqaan ijaaramuu maqaan sikkooman malee waan Oromoo mara laallatu waan sikkooman tokko laal afraqqalloo akkaataa ijaaramee jira. Asisi komando akkasuma Oromoon kutaa hundi kan ijaaramu siyaasa kamirraayyuu bilisa ta'ee hawaasa isaan tajaajiluu keessatti rakkoo sabaabii biyyattii isarra ga'us wajjin furmaata kaa'uudhaaf kan ijaaranis waan deeggaramu qabu waan jaalatamu malee waan jibbamu miti. Mari Aswajina epaela majila daya epaela galeo jeta jala Asal
Kuno akkuma argitan aadaan Oromoo faaya kunni akkasitti argitan kun nyaata aadaa Arsii fi Baalee keessatti ittiin beekamu jechuudha. Buqqorii jedhama. Buqqorii jedhama kun immoo gabataa jedhama. Akkana fakkaataa kun akkuma argitan jechuudha. Akkanatti hawaasni keenya har'a biyya Jarmoo keessatti walitti bahuudhaan komando qaxxaabaa jiranii hawaasni keenya ijaaramuun dirqama uummata ijaarametu wal dhageessisaa saba ijaarametu wal dhageessisee waan hundayyuu rakkoos gammachuus gaddas gadadoos waliin qoodachuu danda'a jechuudha. Kanaaf ijaaramiinsi ammoo waan gaariidha. Waan deeggaramu Oromoon hundi fakkeenya godhachuudhaan ijaaramuu qaba. Galatoomanii maccaaf tuulamnis ijaaramiinsi cimaa qabanii Afran Qalloos ijaaramiinsi cimaa qabanii jirmis akkasuma wallaggees kana fakkaata jechuudha. Galatoomaa hundi keessaniyyuu hedduu galatoomaa ummata kana babbareedu kana arguuf hedduu gammadee jira. Ammallee waan dubartoonni keenya yeroo heeruman yookaan durbiin isii faarsanii isiidhaaf jedhan isin dhageessifna. Obsaan nu eeggadha. Arau jelas ramu. Boleh kata. Egaa kaa'imman Oromoo guyyaa irraa kana biyya Jarman magaalaa Nuurenberg irratti eebbaa fi hundeeffama komandoo guyyaa ittiin beeksifamu jechuudha. Eebba kana irratti egaa ilmaan Oromoo hangafa Booranaa irraa eegalee kutaalee Oromiyaa hunda keessaa wal gahuudhaan har'aan kana ilmaan Oromoo hundeeffama kana irratti hirmaannaa godhanii jiranii hawaasa kutaa Oromoo hunda keessaa Afran Qalloo keessaa Maccaaf Tuulama keessaa Jimma keessaa akkasumas gartee Maccaaf Tuulama keessaa Jimma keessaa Boorana keessaa Afran Qalloo keessaa bakka hundarraa ilmaan Oromoo walitti dhufanii hundeeffama kana irratti hirmaatanii jiranii. Hundeeffamni kun kaayoon isaa gabaabumatti jechuudha. Ijaaramuudha sabni ijaarame rakkoo uummata isaatiif furmaata ta'uu danda'a. Furmaata yeroo jennu kana rakkataa ofii gargaarrachuu kabuu qe'ee qulqulleeffachuu wongeen garaagaraa yoo si mudate yookaan wongeen adda addaa yoo kan gartee uummata kee biyya keessa rakkachaa jiru irratti gaga'u taate saba ijaarame kanatu saba ofii isa gargaaruu danda'a. Saba ijaarame kanatu waan gartee namni walitti qabame sabaaf furmaata ta'uu danda'a. Qabsoo isaa ta'uuti rakkoo fi rakkina walii qooddachuu gammachuu gadadoos hunda jechuudha. Kanaaf waraabessi Profeesar Mararaa Guddinamaa jedhe waraabessi Oromoo illee yoo ijaaramu taate cinaa dhaabbannaatii deeggaraa jedha. Waraabessi Oromoo gaa'een agarsiisa. Dr. Mararaa Guddinaa kanaaf ijaaramuun waan deeggaramu waan jaalatamu waan ammallee qabsoo kennaaf furmaata ta'u nama ijaarametu tokkummaa qabaachuu danda'a. Saba ijaarametu qabsoo finiinsuu danda'a. Kanaaf hawaasni keenya bakka jirtanii ijaaramaa hayyoonni keenya nu gorsan san keessa hawaasni Oromoo biyya kana keessa argamu ilmaan komandoo akka tokko gonfachaa jiranii ijaaramiinsi isaanii kun ijaaramiinsa milkii ijaaramiinsi gammachuu ijaaramiinsi Oromoo akka ta'u jechuudha. Ijaaramiinsi komandoon maqaa haa ta'u malee komandoon kan bu'uureeffameef Oromummaa fi Oromiyaa tiksu
aadaa, duudhaa, diinagdee, eenyummaa fi oromummaa fi oromiyaa irratti kan bu'uureeffamu jechuudha. Kana isin jira. Kabaja siin Oromoo keessatti qabdu hundi keessan hin beektanii isinitti immoo isin hin barbaachisu. Siqqee kabaja guddaa qabdi. Lola guddaa furtuun isii lola ittiin furan siqqeedha jechuudha. Siqqee kabaja guddaa qabdi jechuudha. Gosa walloltu jidduu biyya wallolu jidduu siqqee qabattee dubartiin yoo seente lolli sun atattamatti dhaabbata jechuudha. Gara araarratti dhufanii jechuudha. Galatoma, amila kenal. Biyya Jarman kunooti kana fakkaatan jechuudha. Egaa daawwattoota keenyaa kan walitti deemuu taana jechuudha. Amma kan sagantaan wal duraa duubaan sagantaan haasawaan gaggeeffamaa keessummoonni affeeramanii fi namoonni hedduun jechuudha. Kanaaf faana bu'uun hordoftanii ammaaf ammoo qophii siqqee yookaan ammoo turuu qarreela jechuudha. Kanaaf goolabamaa amma sagantaan gara sagantaa keessummatti aanaa affeerraa isinii ooluuf akkana sifattanii qophooftanee kan eegan namni qaba. Ammaaf isinii qopheesse asirratti goolamaa nagaa keessan haa jiradha.